namni golgaa waaqayyoo keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jalan buufata. Waaqayyoonis asitti booluu galeera. Waaqayyoonis ati masaraa kooti jedhe. Waaqayyoonis ati gaachana kooti jedhe. Waaqayyo isa golga isaa jalatti walitti nu qabate. Waaqayyo isa nu eege. Isa xiyya darbatamu jala nu baase. Waaqayyoon galanna ga'u. Waaqayyo abbaa firdii qajeelaati. Waaqayyo qajeelaadha. Waaqayyo hin farada. Kan jireenya namaa mi'eessu, kan jireenya namaa akka inni bifa godhatu kan godhu eenyuun Waaqanaaf isin amana. Ameen. 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 Lafa kana fuudhee ka gooftaatu jijjiire. Gaafa jijjiiru hundumtu barbaacha duukaa bu'e. Hundumtu ajjeesee fudhachuudhaaf duukaa bu'e. Awurooppaa yoo fudhanne baay'ee isaanii gara Afrikaa deemanii gisee isaan saamanu barri tureera. Biyya keenyas yoo fudhanne kan arginu kanu ammas kan ilaalaa jiru kanu. Raafamee keessa koo gadhumaan adeemu jira baani kan guutuu hanga dinagamu abdiin ani adeema na heemaa fallaafa inni gooftaan jedhee maaltu ta'e lafa kan 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 gooftaan jedhee maaltu ta'e lafa. Jireenya biyya keenya keessaa amma yoo ilaalle poolitikaan isaa ho'aadha. Hundumtu karaa garaa dubbataa, abdii inni abdataa. Waan baay'eetu jira. Waaqayyoof galanna ta'uunus mootummaa sadiyan tokko laalleerra. Gizee Hayila Sillaasee siltaanarraa bu'anii kan tamaariin iyyaa turte maanni biyya keenya keessatti fiudaalizimiin hin baay'ate namni cunqurfamee lafa isaa turraa fudhatamee hojjeta lafa isaa ta'ee gibira baasaa jedhamtee tamaariin iyyite. Achi booddee dargiin gaafa dhufe malee raashuu gaafa jedhu namni hundumtu gammade abdii ture jechuudha. Wayyaaniin immoo dhufteetu investorootee hundagana lafichuma fuute. Kanaaf sabni Oromoo immoo iyyachaa jiran. Dubbii sagalee Waaqayyoo maal nutti dubbata? Kana keessatti maal ilaalla? Kana keessatti kan nama ficcisiise bara jalqabaatii jalqabe biyya keenya keessa duwwaa miti. Awurooppaa keessatti, Ameerikaa keessatti kan nama boonsise, kan nama mana isaarraa fuudhanii ofii isaaniitii kan irra ta'anii jiru. Si caalaa anaan na barbaachisa lafichi sun. Si caalaa yoonan irra taa'e baay'ee bareedadhanii ofii isaaniitii nama gaggeessanii ofii irra ta'anii jechuudha. Biyya amma nu keessa jirru kana yoo ilaalle Awurooppaarraa dhufanii irraa fudhatan. Gizee dhufanii irraa fudhatanii boocha baay'eetu ta'e. Gadda baay'eetu ta'e looliisa baay'eetu akka ta'e iyyuu seenaan nutti dubbata. Maa inni dhoksaansa hin kadhanname akka nutti dubbatu. Si galateeffannaa, si jajannaa, olol si qabnaa. Yaa Waaqayyo hundaa dandeessu anaaf obboloonni koo si fuulduratti deddeebinee sirraa barachuudhaaf as jirra. Barsiisaan gaariis hafuurri akka nu barsiisu nutti dubbatteetta. Yaa Waaqayyo yeroo kanatti si kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin nu dubbifannu nuuf kan hiikame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin barsiisaa siin jedhan oduu si beekan. Dhugumaan dubbiin kee karaa keetii yoo nu dhufe nu barsiisa. Lafee keenyatti maxxana. Waaqayyo bara baraan inni irraanfannu jireenya nuuf ta'a. Darbee nu jiraachisa. Darbee itti nu waamsisa. Waaqayyo dubbiin kee nutti maxxana. Gooftaa gargar baafannee nus hubannee yaa Waaqayyo lafa nu waamtetti dhaabbannee akka sirniif deebii laannu ayyaanni kee nuuf baay'ata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waa'ee lafa gaafa laallu dubbii sagalee Waaqayyoo gizee macaafa keenya banannee jalqaba irratti bannu akkas jedha. Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan Waaqaaf lafa uume jedha. Lafti bifa hin qabdu oolaas turte callabboo gadi fagoo irras dukkanatu ture. Hafuurri Waaqayyoo bishaanirra in sosocho'aa ture. Lafti
bifa hin qabdu turte. Lafti ona turte. Lafti gadi fagoo callabboo keessa turte. Kanii namatti tolu garuu waa'ee bifa hin qabne waa'ee ona dubbatee dhiise miti dubbiin kun. Achi booddee garuu maaltu jira? Hafuurri Waaqayyoo garuu bishaan irra dambalaa ture jalqaba irratti. Waan bifa hin qabnetti kan bifa gochuu kan danda'u, sa'oonetti kan lalisuu danda'u, sagadi fagoo kan callabboo ta'e lafa itti hidhatanii kan hin argarre keessa waan gaarii baasuu isa danda'u Waaqayyoo qabnan. Ameen. Ameen ameen. Isa qabnan jireenya keenya kan lalisu, jireenya keenya safokkisaa ofii keenya inkwaan nama biroo atiraaktii gochuudhaan miti ofii keenya iyyuu kan nu jibbisiisu jechuudha. Namni al tokko ofii isaa jibba. Namni al tokko lafa ka'uu dhaba. Anamma eegasii maalan godha? Jireenyi parpasii nama keessatti dhaba. Namni maaliif akka inni jiraatu wallaala? Maaliif? Jireenya Waaqayyoon nama keessa Waaqayyo nama wajjin hin taane taanaan kanata. Lafa kanatu ka minyaaye. Lafa kanatu ka barbaachise. Lafa kanaka Waaqayyo mataansaa yalafaa dubbii Waaqayyo dhaga'e. Sakami sagadi fagoo sa callabboo keessa jiru sa bifa hin qabne sa ona ta'e kana jechuudha. Isaanii dubbii Waaqayyo dhaga'e. Isa duwwaa miti. Waaqayyo mataansaa akkasumaan biyya lafaa jaallateedha dubbii sagalee Waaqayyo. Lafa isaa fokkisa soomaan qabne saa ona ta'e kana Waaqayyo akkasumaan jaallate. Wangeela Yohaannis 3:16 irratti himnata. Lafa isa kana Waaqayyo ejjennaa miilla kootiiti. Waaqayyo inni nu amannu, inni nu duukaa buune ka jireenya namaa mi'aa godheetu barbaachisaa godha. Yohaannis boqonnaa 2 irratti hin agarra. Qaanaa Galiilaa bishaan waan bifa hin qabne waan hin minyoofne fuudheetu wayinii itti gaafa jijjiiru maal jedhani jarri? Wayinii gaarii kana akka aadaa Yihuudiitti immoo dura isa gaarii dhiyeessanii gizee namni dadhabsa salaafa ammoo gara booddee fidu ati garuu waan gaarii goote jedhan. Kan jireenya namaa mi'eessu, kan jireenya namaa akka inni bifa godhatu kan godhu eenyuun? Waaqanaaf isin amanna. Ameen. 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 Lafa kana fuudhee ka gooftaatu jijjiire. Gaafa jijjiiru hundumtu barbaacha duukaa bu'e. Hundumtu ajjeesee fudhachuudhaaf duukaa bu'e. Awurooppaa yoo fudhanne baay'een isaanii gara Afrikaa deemanii gizee isaan saamanu barri tureera. Biyya keenyas yoo fudhanne kan arginu kanu ammas kan ilaalaa jiru kanu. Maaliif namni lafa sana irratti iyya isa wajjin ilaala? Dubbii sagalee Waaqayyoo anaaf isiniin maal barsiisa? Yoo fudhanne ka akkas jedha lafti bifa dhabe kun akkamitti gara bareedinaatti dhufe yoo jenne fudhanne lafti piroosesii keessachi ga'e. Maani piroosesii isaa dubbifachuu hin dandeenya. Seera ba'uu 3 kaasnee yoo dhufne lafa kan jedhu bukkee kan nu geenyu lakkoofsa 10 irratti. Akkamitti addaan baafate bishaanii turra turedha. Bishaan sana iddoo lamatti ture. Bishaan lafaa fi bishaan waaqa keessaa waciitii waaqa keessaatti dhaabee jedha. Eega bishaan sana lafaa sana immoo gar tokkotti haaree iddoon lafti bishaan itti haarame sun galaana jedhee uumeedha. Achi lafti inni duwwaa tafe immoo lafa ta'eedha. Lafa sana biqiltuu hundumaa garaa waan jiru hundumaa eega baasee booddee Waaqayyo kottaa nama akka fakkeenya keenyaatti uumna jedheedha. Achi jalqaba jireenyi keessa. Nan dubbisa seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 27 jalqabee nan dubbisa. Egaa Waaqayyo akka bifa isaa nama hin uume akka bifa Waaqayyootti isa uume dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa lafas guutaa isa
harka jala galfadha qurxummii galaanaa irratti simbirroo irratti qilleensa keessa balali'an irratti uumama lafaa irratti munyuuqan hundumaa irratti mootummaa qabaadhaa jedhee isaan eebbise. As keessatti ka waan gurguddaa shan agarra. Shananuu ilaaluu yoo hin dandeenye qanii Waaqayyo carraa nuuf kenne wajjin ilaalla. Inni jalqabaa nuyi boqonnaa tokko lakkoofsa 27 irratti agarru maal jedha? Akka bifa keenyaatti nama hin uumna jedhe. Ameen. Waaqayyo anaaf isin aman maqaa abbaatti kan ilmaa kan hafuura qulqulluu jennee eebbasaa fudhannu. Inni nu isa duukaa buunu. Inni nu dawoo nuuf ta'e. Inni kattaa keenya nuuf ta'e. Inni uumaadha jechuudha. Ameen. Inni maal inni? Inni qajeelchaa duwwaa miti. Inni ceesisaa duwwaa miti. Inni waan hin jirre keessaa hin uumu jechuudha. Lafa saka bifa hin qabne kana fidee bifa eegatti godhee booddee anaaf isiniin keessa uume. Uumuu isaatiin waan argamu waan hin argamne hundumaa dabarsee galutti kenne booddee uumaadha waan ta'eef geggeessaadha waan ta'eef lafti kun isaaf ajajamti. Isa dhageessi. Akkas jedha Hoziyaan Waaqayyo dubbateera kunis hin ta'a gaafas annan nawwaadha bantiiwwan waaqaa anaaf hin owwaatu isaanis lafaaf hin owwaatu laftis hin owwaatu midhaanis daadhii waynii dhadhaa ejersaas hin baasti. Lafti anaaf isin irraa uumamne kun lafti hundumtuu namaa kan inni barbaadu neeshiniin hundumtuu isaa malee waraana kan inni dhaqu asis achis jedhee kan inni saamu kan inni kan isaa godhachuu barbaadu isa bifa hin qabne isa duwwaa ture sana eega Waaqayyo bifatti godhee gaarii godhee booddee hundumtuu sanyii awwu kana kan ajaju tokkotu jira. Kan itti gaafatamu tokkotu jira. Innis maqaan isaa eenyunne Waaqayyo. Ameen. Hoziyaan kana nutti dubbata. Yoomayyuu lafichi isiniif kenname, yoomayyuu itti qotadhaa jiraadhaa jedhame, yoomayyuu wanti hundumtu isa keessaa hin baate kan inni dhaga'u sagalee tokkicha qaba. Lafichi kan inni dhaga'u eenyuun dhagaa? Innis Waaqayyoon dhagaa. Kanaaf waan isin laficha irra gizee deddeebitan gootan hundumaa keessatti isa sodaadhaan jedha. Ameen. Gaafa Waaqayyo lafatti dubbatu lafti dhadhaa ejersaa baasti nuun jedha. Gaafa Waaqayyo lafatti dubbatu lafti waynii gaarii baasti. Gaafa Waaqayyo lafatti dubbatu lafti rispoondii goot deebistee sanu barbaannu nuu deebistee jechuudha. Gaarummaa godhiif antereedhaaf gaafadhe Waaqayyo achi ajaja lafa irratti baasu lafti tumaa hin barbaadin antereedhaaf gaarummaa. Ameen. Isinis maqaa tokkoon keessan keessa galfadha. Maaliif jechi inni dhumaa isa harkaa ba'a waan ta'eef. Jechi inni dhumaa isa harkaa dhufa waan ta'eef. Yaa obboloota koo hin gowwamina. Obboloota koo hundumaa gararraa kan jiru Waaqayyo waan jiruuf hundumaa gararraa kan taa'e Waaqayyo waan ta'eef waan goonu hundumaa keessatti isa sodaachaa deddeebi'uun barbaachisaadha. Ameen. Maaliif kana dubbadha? Maaliif dubbii sagalee Waaqayyo duraan dursa akka bifa keenyaatti uumna jedha. Itti gaafatamaan tokko qabdi lafti. Akka barbaanne deemnee saamna miti. Akka barbaanne deemnee bunnee lafa barbaanne jiraanna miti. Waan goonu hundumaa keessatti Waaqayyoon sodaachaa deddeebi'uun barbaachisaa akka ta'e dubbii sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Rispoondii gooti duwwaa miti kaa lafti. Lafti hin callisti. Maaliif abbaa dubbatutu jira waan ta'eef. Akkas jedha Hinbaaqoom immoo. Waaqayyo garuu mana qulqullummaa isaa keessa jira. Lafti guutummaatti isa duraa calluma haa jettu. Hinbaaqoom 2:20 irratti kana hin argina. Cal kan jedhamuuf qabuuftu jira. Gizee Waaqayyo achi ka'u. Waaqayyo wajjin dubbanna miti.
Iyyoobi isa wajjin dubbachuu yaade. Maaliif kana goote? Inni sitti deebise. Maaliif kana goote? Dhumarratti garuu inni dubbii beeku. Gizeenani lafa kana uume turteeteedhe. Gizeenani lafti kun akka inni isheen baalaansee eegdee jirtu turteeteedhe. Iyyoob lafa dhaabbatee dubbatu dhabe. Kanaaf obboloota koo Waaqayyo fuulduratti cal jennee baruun waan guddaadha. Amen. Kan nama jiraachisu hafuurri nu baafannu illee iddoo kan nuuf ga'u qaama keenya keessa seeliin jiru hundumtu akka inni hojii isaa tooraan adeemu akkan godhu ajajni kan inni ba'u Waaqayyo dura waan ta'eef gizee inni dubbatu wallannee isa dhaggeeffachuu isa baruun barbaachisaadha. Waaqayyo keenya uumaadha waan ta'eef Waaqayyo keenya geggeessaadha waan ta'eef Waaqayyo keenya hundumaa gararraadha waan ta'eef Waaqayyo keenya lafa bara baraan itti jiraannudha waan ta'eef kanaaf waa'ee lafaa kana gaafa ilaallu itti gaafatamaan lafa Waaqayyo keenya akka ta'e hin agarra. Albaay'ee garuu kiristinnaan keenya waan miksii nu duraa ta'e fakkaata. Dubbii sagalee Waaqayyo kan inni itti dubbatu seera uumamaa boqonnaa 3 irra gaafa deemnu seexanni abaarsa ilmoon nama hojjeteef lafti waan abaaramteef abaarsa sana keessa Waaqayyo itti gaafatamaa lafa akka hin taane goonee ilaallata. Dubbii sagalee Waaqayyo kananaaf isinitti dubbatu Waaqayyo itti gaafatamaa keenya itti gaafatamaa Waaqaaf lafaati. Lafti ejjennaa miilla isaati ala jirti waan taateef ejjennaa miilla isaa uumama isaati waan taateef itti gaafatamaan keenya Waaqayyo keenya. Ameen. Galaatiyaa keessa dubbifanne akkas nuuf jedha. Galaatiyaa 3:26-39 karaa Kristos Yesus isin hundumti keessan tokko Yuudii yookis Giriikii garba yookis birmadu dhiira yookis dubartiin gidduu garaagarummaan hin jiru. Ameen ameen. Garbaa fi gooftaa wanta jedhamu hin jiru. Biyya lafaa kana keessa gaafa teenyu inni tokko bituu barbaada. Inni tokko gadi godhachuu barbaada. Inni tokko qomoodhaan qomoo tokko gadi qabu barbaada. Fuuldura Waaqayyootti garuu hundumtu tokko nuun jedha dubbii sagalee Waaqayyo maaliif jalqabarratti dhiiraaf dubartii uume waan ta'e sa Waaqayyo uume gabba godhachuu sa Waaqayyo uume gadi gochuu sa Waaqayyo uume gararraa namarratti yaaduu dubbii sagalee Waaqayyo cimsee nu dhowwa. Dubbii sagalee Waaqayyo cimsee akka nu sarraa of eeggannu nu godha. Akka of eeggannu duwwaa miti kan inni nu godhu. Akka nu of dandeenyus nu godha. Akkamitti of dandeenya? Nuyi namaa gadi miti. Nuyi namaa gadi taanee kan liqeessu jiraatee kan fudhatu taanee of ilaaluun sirrii akka hin taane dubbii sagalee Waaqayyo nutti dubbata. Keessuma baqattoota taanee warri biyya ambaa keessa jirru kana amala godhanneef. Akka waldaa kiristaanaatiin kadhanna. Akka biyyaatiin kadhanna. Akka individualittis hin kadhanna. Dubbii sagalee Waaqayyo tokko godhee uume taanaan an karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hundumaa nan danda'eera Phaawulos. Hundumaa warra dandeenyu goonee nuume taanaan kan kadhatu eenyu kan kennu eenyu. Namni gizee dadhabu rakkina keessatti gargaaramee ba'uu hin danda'a. Gargaaramee iddoo tokko ga'uu hin danda'a. Dubbii sagalee Waaqayyoos nutti dubbata namoota gargaaruu akka qabnu. Garuu kadhannaan yeroo hundumaa yaada Waaqayyo akka taane dubbiin Waaqayyo nutti dubbata. Akka waldaa kiristaanaatti waldaan fakkeenya taate biyya lafaa keessa akka isheen deddeebitu dubbii sagalee Waaqayyo anaaf isiniif kenneera. Kanaaf Maatiyos boqonnaa 6 irratti akkas jedha isin ifa biyya lafaa ta'e. Isin soogidda biyya lafaa ta'e. Yeroo hundumaa kadhanna taana yeroo hundumaa harka namaa ilaalla taana yeroo hundumaa bishooppii koo jennee akka Phaawulos fajara waamna taanaan eessa jira fichi? Eessa jira soogiddichi? Nusoo
addaan hin baane. Kanaaf obboloota ko inni lammaffaanii wangeellanaaf isinitti himu dhiiraaf dubartii uume jedhe. Harka Waaqayyootu uume. Harka Waaqayyootu nama dandeechisiisa. Harka Waaqayyootu nama hubachiisa. Anamma laftanni itti dhaladhee guddadhe teknooloojiin baay'een hin jiru. Biyya kana keessa eegan dhufe garuu waan gurguddaa lafatti hojjetamu hin hojjetu. Lafa isaan ga'an yoo hin geenyellee amma isaan beekan beeka. Maaliif? Waaqayyoon anis na uumeera. Anis uumaa Waaqayyooti. Waaqayyo eega godhe immoo anis darbee nan hojjedhe. Humna guutuudhaan inni itti gale. Waaqayyo musaa amanatan hin beeka waan ta'eef Waaqayyo akka mana koottiin bulchu ijoollee koottiin guddisu godhe. Kanaaf obboloota koo dubbii sagalee Waaqayyoo gizee gara keenya dhufu gizee namni tokko dhufee simbaadha jedhu lakkii nan baatin jechuun barbaachisaadha. Nan baatin an namaaf danda'uudha. Nan baatin baattee lafa yaada keetiin an geessin jechuun barbaachisaadha. Namni gaafa baadhee si fuuldura deema dhoqqeen sitti hin bu'in bishaan kana sin ceesisa siniin jedhu jechuun barbaachisaadha. Maaliif dubbii sagalee Waaqayyoon faallessa waan ta'eef. Namummaa keessa gaarummaan hin jiru waan ta'eef. Namummaa keessa foon kana keessa gaarummaan hin jiru waan ta'eef Phaawulos yerootti foon koo adame gara yaada Waaqayyootti na deema. Obboloota koo gara yaada Waaqayyootti deemuun nu barbaachisa. Gizee namni tokko simbaadha jedhu dafnee dammaquutu nurra jira. Dammaqnee yaa Waaqayyo yaadi kee maalin anaaf? Yaadi kee maalin jedha ture Daawit. Daawit yeroo hundumaa eega dibamee booddee chaalenjii isatti dhufu hundumaa keessatti kan inni gaafatu abbaa tokko innis Waaqayyoon gaafata. Nyaadhu moo dhiisu? Dhugu moo dhiisu bishaan kana? Deemee lolu moo dhiisu? Obboloota koo waan adeemnu keessatti waan goonu keessatti Waaqayyo yeroo hundumaa haasa'uun anaaf isinirra barbaachisaadha. Ameen ameen. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo irratti darbuu dhiisuun yaada Waaqayyoo akka ta'e baruun barbaachisaadha. Isa machuu yookiin isa ajjeesuuf booddee Waaqayyo akka inni argu beekuun barbaachisaadha. Qaayil obboleessa Abeeliin fuudhee gaafa deeme akka isaatti kophaa waan jirutti fakkaate. Akka isaatti iddoo mijaatti fakkaate. Akka isaatti darbee waan yaade waan godhutti fakkaate. Waan raawwatee booddee garuu inni isaa argu teessoorra waan jiru. Namoota biyya keenya keessatti biyya bulchitan, namoota taayitaa qabattan kana yaaduun barbaachisaadha. Baay'een gadhiisanii deemaniiru. Kan keessanis boorkanuma. Kanaaf waan gootan keessatti Waaqayyo hin arga jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Yoosefis faallaa isaa godhen immoo. Yoosef manatti kenname, responsibilitytti kenname, qulfiitti kenname hundumaa baateetuma jiru. Haati mana Pootifaaraa akka isa wajjin ciistu gaafa gaafate Waaqayyo kona arga. Waaqayyo kona arga waan akkasii hin godhu. Maaliif akkas jedha Yoosef? Yoosef duukaa Waaqayyootu turedhame caafame. Waaqayyo wajjin haasa'a Yoosef. Waaqayyotti deebisa Yoosefitti. Waaqayyo mul'ataan itti agarsiisa Yoosefitti. Isa wajjin jireenyi Yoosefiif jireenyi Waaqa keenya garaadhaaf dudda miti. Olitti maxxananii jiru waan ta'eef. Waan inni hojjetu gaafa bareedu Yoosef haalleluuyaa harka keetu kana godhe jedhee Waaqayyoon galateeffata waan ta'eef. Gaafa wanti cigaasisaan gurratti hin tolle kun gidduu isaanii dhufee galu hin jedhe. Mana hidhaatti darbatame. Itti kolfame. Hollaan waa'ee isaa haasa'e. Gooftaan isaa Pootifaaraan illee amma isa shakkutti ga'e. Garuu dhugaan isaa ifatti ba'ee biyya sana keessatti geggeessaa biyya ammanni ga'utti akka ga'e dubbii Waaqayyo nutti dubbata.
ora baay'eedha biyyi isiniif kennameera lafti isiniif hojjetameera achi keessatti baay'eedha lafti kan nuuf kennitu tokko keessa kananaaf isin beekuu qabnu mana waaqayyoo keessa teenye beekuu qabnu lafatti oorru lafatti baay'eedha lafti amen amen waaqa keessa barabaraan jiraan achitti olorro miti asitti olorre asitti lallabne asitti fakkeenya taane asitti dubbii waaqayyoo dubbanne ijoollee achitti dabarsine lubbuu haara mootummaa waaqayyootti galchine lafatti oorruudha lafatti baay'eennuudha lafti lafa waaqayyoon itti dhugaa baanuudha lafti raafamee keessi koo gadhumaan adeemu jira baani koo angadi nagamu abdiinani adeema naheema fallaafa inni gooftaan jedhee maaltu ta'ee nafa raafamee keessi koo gadhumaan adeemu jira baani koo angadi nagamu abdiinani adeema naheema fallaafa inni gooftaan jedhee maaltu ta'ee nafa kan 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 gooftaan jedhee maaltu ta'ee nafa jalqaba koolaalee raafamu beeka akka gooftaadhaaf danda'amu keessi koo ilaaltee isa borii gooftaa sheebbistee wedduudhaani jalqaba koolaalee raafamu beeka akka gooftaadhaaf danda'amu keessi koo ilaaltee isa borii gooftaa sheebbistee wedduudhaani gaadi miti oolumadha kan koo galaanni koo gaadi miti oolumadha kan koo guddinni koo gaadi miti oolumadha kan koo mul'anni koo gaadi miti oolumadha kan koo ulfinni koo jabaadheen adeema kan koo xiqqoo miti guddaatti nagama abdiin qabanii jabaadheen adeema kan koo xiqqoo miti guddaatti nagama ilaalonii garaa bira inna qonii kadhannaa fira keessi koo isumaan boqotaa kan koo gooftaatu hojjeta ilaalonii garaa bira inna qonii kadhannaa fira keessi koo isumaan boqotaa kan koo gooftaatu hojjeta kan koo gooftaatu hojjeta kan koo gaadi miti oolumadha kan koo galaanni koo gaadi miti oolumadha kan koo guddinni koo gaadi miti oolumadha kan koo mul'anni koo gaadi miti oolumadha kan koo ulfinni koo kadheen barree ittirkachuun barbaadanii ormatti kan koo gooftaatu hojjeta kan koo haala gaafin gugguufanii na quubsa gooftaan koo waan gaarii kan koo gooftaatu hojjeta